Lammii keenya saba keenya lammiiwwan biyya isaatiif Haacaaluun goota. As mana maatii isaatti garuu Haacaaluun ilma, Haacaaluun obboleessaa, abbaadha, abbaa warraatisii jedha. Gabaasni Reuters dhiheenya baase. Maatiin ilmi isaanii ofii odoo hin ta'in uummata bal'aadhaaf jiraate ammallee naasuudhaa fi gadda hamaa keessa jiran. Haati Haacaaluu an artiist Haacaaluun yeroo hunda ittiin kakatu guddattuu tiyya jedhee bakka gahetti maqaa isaanii lafan goone addee guddattuu horaa akkana jedhan. Maalan godha ofii hin taane namaa ta'e malee biyya isaatiifis ifamaa biyya isaatiif dutaadha mucaan koo leencaa. Hantuun ishiin hin mul'anne ishiin dhoksitee gootaraa urtee nyaattu ishiin dhoksitee mi'a gurtu ishiin dhoksitee mi'a goddolchitu ishiitu nyaate mucaa koo. Kan koo waganni koo bichaan nama 5 rukutame. Kan du'an kan rukutamee du'a dukkaana kana keessatti nama 7. Wasiila isaatiin hin du'e. Haadha manaan obboleessa kootii rukutamte amma ammaatti jeessoo waxxaramtee jirti. Akkanumatti darbee mucaan koo taarikiidha kan isaa himaniis hin dhimu odeessaniis hin dhimu beekeessi immoo durii du'a. Albamii isaa ittiin beekamtii argate kan duraa Sanyii Mootii bara 2009 odoon baasin dura artiist Haacaaluun mana hidhaa Amboo Karchallee keessatti waggaa 5 hidhameera. Abbaan artiist Haacaaluu obbo Hundeessaan bara Haacaaluun dargaggummaadhaan Karchallee Amboo keessatti hidhamee ture gurbaa jabaadhu hidhaan qoraasuma dhiiratii jechaan akka turan Haacaaluun tanaan dura miidiyaa irratti dubbatee ture. Obbo Hundeessaan gaafiif deebii Reuters wajjin godhan irratti ilma isaanii dhabuu isaaniitiin lapheen isaanii akkamitti cabee akka jiru tarreessan. Ani amman dhageessatti dabalamutti garaan kun fayyu madaan kun fayyu madaan kun akkuma jirutti jiraata. Lalgaloko lalleen kan tufaa lalgaloko yaa rabbichuu turee lalgaloko walaafu. Waan haala yeroo ibsu duudhaa fi dhugaa aadaa Oromoo weeddisu roorroo uummata isaarra jira jedhe ifatti baasu anjagnummaa uummata isaa ibsu sirbaati ture. Maalan jiraan sirba faarumaan fudhatama argate. Artiist Haacaaluun bara 2016 hojii isaa hawaasa Oromoo biyya alaa jiraatuuf dhiyeessuudha. Yeroo as United States dhufee turetti VOA afaan Oromoo irratti dhihaatee maalan jiraa wanni sirbeef akka itti Oromoon Finfinneedhaa fi naannoo ishiirraa itti buqqifame ibsuufanii jedhee ture. Kan sidinqoo amma godinni addaa Finfinnee kun bulchiinsa isaatu kan Oromiyaati malee kan Oromoon keessa baay'ee jechuun hin danda'ama. Gaafa hojii aartii keessa gaafa immoo jirtu wanti sitti mul'atu hedduudha. Warri Yaayyaa Gullallee, warri Yakkaa, warri Galaan, warri Abbichuun kuni waggaa 130 dura yeroo ontuun isaaniirraa fudhatamu humnaanis tooftaa bulchiinsa yeroo sana jiruutiin qe'een isaaniirraa fudhatame. Ammas waggaa 40-50 booda naannoon kuni akka gosa Yaayyaa Gullallee kana fa'aa akka ta'u gaafan tilmaamu. Gullalleen kan tufaa gaara bichuu ture Galaan Finfinnee marsee jedhe. Mee jedhi mee sagaleedha. Lalgaloko gullalleen kan tufaa lalgaloko gaara bichuu ture lalgaloko walaafu. Haacaaluu keenya waa'ee Oromoo jee Oromummaa isaa fedheef nu jalaa ajjeesani yoon akkas ta'anis giseen guddadhinaa ajjeesan jechuudha waa'ee Oromummaa kiyya fedheef. Sorry, pakai itu sudah. Mama? What? Why you miss him? What? Sabake foglate Tugan kam kapsoftu Kanaaf jiraakee miti reeffa kee sodaatanii Finfinneetu faamunaa keessaa si baasanii
ta'e galanni kee yartuu